Boojii Birmajjiitti opereeshinii waraanaan harrootni harka waraana bilisummaa Oromoo jalaa bilisa baafaman jedhamuu fi odeessaalee kaanis qabnaa. Angalaanaa Balay nu waliin tura. Eembasiin Raashiyaa Itoophiyaa jiru waraana Yuukireen keessatti adeemuuf Itoophiyaa irraa dargaggoota waraanaaf qacaruuf beeksifni baasee akka hin jirre BBC'tti hime. Waraana Raashiyaan Yuukireen irratti bantee deeggaruun lammiileen Itoophiyaa hedduu Raashiyaa bira dhaabbanne loluuf feenaa jedhan guyyaa irraa eembasii Finfinnee jiru dura hiriiranii mul'ataniiru. Namni ijaan argee fi BBC'n dubbise namoonni hedduu jedhan qacaramanii loluuf galmaa'uuf eembasii Raashiyaa magaalaa Finfinnee naannoo qabbannaa argamu fuuldura arguu himaniiru. Akka nama ijaan arge jedhan kanaatti kaleessaa eegalee hiriira dhedheeraatu eembasicha dura ture. Marsaalee hawaasaa gubbaatti suura qoqqoodamaa jiru irratti hiriira dhedheeraa keessa dargaggootni ragaalee adda addaa harkatti qabatan ni mul'atu. Haa ta'u malee eembasiin Raashiyaa Finfinneetti argamu Itoophiyaa keessaa loltoota Raashiyaaf lolan galmeessuuf karoora kan qabne himeera. Dubbiimtuun eembasii Raashiyaa Finfinneetti argamu Mariyaa Zakaroova nuyi ejensii loltuu filu miti sababa kanaaf loltuu hin fillu jechuun BBC'tti himan. Dhiyeenya namoota deeggarsa isaanii Raashiyaaf ibsuuf gara embaasii keenyaa dhufan hedduu qabna. Hedduun isaanii lakkoobsa bilbilaa keenya yookaan intarneeta waan hin qabneef qaamaan dhufanii akka Raashiyaa deeggaran ibsu. Tokko tokko ammoo karaa danda'an kamiinuu gargaaruuf fedhii akka qaban nuuf ibsu. Garuu embaasiin keenya hojii waraanaaf galmeessuu fi qacaruu hin hojjetu. Nuti dhaabbata waraanaaf qacaru miti. Hojii idilee akka embaasiitti nurraa eegamu hojjechumatti jirra. Namootni waraana kana irratti gargaaruuf fedhii akka qaban ibsan jiru. Garuu hedduun isaanii Raashiyaa waliin akka dhaabbatan agarsiisuuf qofa dhufu. Nuti Itoophiyaa irraa loltoota qacaruuf karoora hin qabnu. Raashiyaan eessaayyuu loltoota qacaruuf karoora hin qabdu. Dooktarri kabajaa gameessi muuziqaa aartii Oromoo Alii Birraa Harargee Gursumitti masjiida ijaarsisaa ture xumuree amantootaaf banaa godheera. Sagantaa eebbaa irratti argamuun aartiist Alii Birraa televezyiinii TV Islaamaa jedhamu wajjin haasaa godhe hordofees Aliin to'aabbateera gara amantaa qofaatti fuulleffateeraa jedhameera. Mootiin muuziqaa kun ammaan booda sirba umurii isaa guutuu keessa jiraate dhiisee keessaa ba'eera yaadni jedhus marsaalee hawaasaa gubbaa naanna'aa jira. Viidiyoo miidiyaalee hawaasummaa irratti naanna'aa ture irratti dhukkuba waliin sooma ramadaanaa soomaa ka jiru Aliin sagaleen isaa jijjiiramee miira dadhabbiitiin dubbata. Artiist Alii Birraa durumaanuu amantaa Islaamaa ka hordofuu fi masjiidota ijaarsisuu fi hojiiwwan tola ooltummaa keessatti akka hirmaatu ka dubbate yoo ta'u, eebba masjiida ijaarsisee irratti argamuun garuu waan hundarra to'aabbachuun karaa rabbiin barbaadu isa sirriirra bu'uusaa ibseera. Maqaa rabbiitiin haasaa koo eegala jechuun wayita dubbii eegalu sagaleensaa erga dhukkubsatee akka jijjiirame dubbatee jira. Alii Birraa umurii isaa hafte keessatti masjiidota ijaaruun bakki kadhannaan rabbiitti gaggeeffamu mijeessuuf akka hojjetu hime. Jireenya keenya keessatti waa hedduu lallaaqannee jirra. Olii fi gadi fiiguu keessa waan balleessine qabna. Ani masjiida kana ijaarsisuuf wata yaadni naaf dhufe nan to'aabbadha jedhee hin yaadneen ture jedhe. Calliseeman waan gaarii hojjechuuf karoorfadhe. Anaa to'aabbatee gara rabbii garagalu dhukkubni natti dhufe. Amma karaa rabbii qajeelaarra bu'eera jechuun waan murteesse Alii Birraa dubbateera. Dhimma aartiist Alii Birraa muuziqaa dhaabee jedhu ilaalchise bilbilaan BBC'tti ka dubbatte haati warraasaa Liilii Maarkas waan miidiyaa hawaasummaa irratti odeeffame kana quba hin qabu jette. Waltajjii eebba maskiidaa irrattis muuziqaa akka dhaabu waan ibse natti hin fakkaatu jette. Kun wanta inni jedhe miti. Masjiida ijaareera. Yeroo masjiidichi banamu suuraa keeraa dubbii godheera. Garuu ani hin beeku yeroos muuziqaa akka dhaabu waan ibse natti hin fakkaatu. Muuziqaan jireenya isaati. Aliin akkamiin muuziqaa dhiisee jiraachuu danda'a? Waan dhaabu miti garuu hin beeku. Dhugaatti dhukkubsateera. Amma muuziqaa haala taphaturra hin jiru. Sagaleen isaa amma hin jiru. Masjiidi inni ijaare Gursummiittidha. Dhaggeeffattoota gidduutti immoo odeessaalee gaggabaaboo muraasa. Barattootni naannoo Amaaraa, Affaar, Oromiyaa fi Beenishaangul bakkeewwan lolli ture keessa taa'anii
qormaata kutaa 12ffaa qoramanii qabxii seensa yuunivarsiitiin arganne lammata akka qoraman murtaa'e. Barattootni naannolee 4 keessa jiran kunneen kanneen barana qoraman waliin akka qormaata fudhatan ministeerri barnootaa beeksiseera. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii haleellaa moortaarii paarlaamaa Soomaaliyaa irra dhaqqabee eegdota dabalatee yoo xiqqaate namoota 7 madeesse balaaleffate. Haleellaan garee hidhattoota Alshabaabiin gaggeeffame kun pirezidantiin haaraa otoo hin filatamin yeroo dheeraaf tursiisuuf jiraa jedhameera. Guyyoota dura tikni mootummaa biyyattii Alshabaab haleellaa raawwachuu akka danda'u akeekkachiisee ture. Swiidin keessatti namni siyaasaa waltajjii irratti quraana gubuu isaa fi ammas gubuu akka itti fufu dubbachuu isaa booda namootni hedduun dheekkamuun hiriira ba'aniiru. Kanaanis wal dhabdee mormitootaa fi poolisii gidduutti uumameen namoonni 3 miidhamanii namoonni 40 ol ammoo to'annoo jala oolfamaniiru. Odeessaaleen gaggabaaboon hanganumaa odeessa kabirootti ce'a. Godina addaa saba Oromoo naannoo Amaaraa aanaa Jillee Dhummuugaa keessatti guyyoota 3 darban irraa eegalee haleellaa hidhattootni faannoo banan jedhameen gandoota 3 keessatti jiraattootni buqqa'anii namootni ajjeefamaniiru. Qajeelcha aadaaf turizimii godinichaatti aangaa duraanii ka turanii fi amma aanaa Jillee Dhummuugaa magaalaa baatee akka jiran ka himan ammee xiyyaar guyyaa har'aa waraanni jabaannaan humnootni federaalaa jiraattotni naannichaa akka ba'an ajajanii ofii isaaniis keessaa ba'anii jedhan. Aanaa Jillee Dhummuugaa kan jedhamu baraan Afraffaa geenyeerra waraanni karaa kanaan banamuu irratti amma kan bifa kanaan duraarraa adda taasisu garuu humna addaa faannoo jedhanii waamamu tokko wayiiti kan amma uummata irratti waraana banaa jiru. Egaa waan nyaatu barbaadan maal jedhanii maqaatti moggaasu jedhanii yoggaa barbaadan isaan shanee maalloo jiila keessa dhokattee maalloo jette jedhaniituma miidiyaa isaaniitiin ibsanii shaneen hin jiru. Aanaa kana keessatti amma yeroo ammaa waa'ee shanee odoo hin taane amma kan jiru uummata qonnaa bulaa horii bobbaafatee tiffatu irratti kan deengadda dhufanii bobba'ee nama malkaa jiru irratti horii 2 moo 3 ajjeesanii nama 3 madeessanii baqatanii yaa'anii. Bakka kamitti jechuudha? Ganda aanaa Jillee ganda Hosan Kurkur jedhamu irratti. Tole. Ergasii gaafa san immoo geggeessaan gama lamaanii walitti dubbatee qabbaneessee tasgabbeessee karaa saniin nageenya uumamu ganda Muttee Facaa jedhamu karaa Molaalee karaa ganda isaaniitiin immoo Molaalee jedhamuun dhufanii nama malkaa bu'ee uummata malkaa horii baafatee soomana ciisuu irratti banan kaleessa. Guyyaa kaleessa ergasii lolli achumaan ka'ee amma gallabaa wal lolaa ture gaafa immoo ammaas geggeessaan achi seenee qabbaneessuuf yaalii taasisu immoo karaa roobitiin dhufanii shawaa roobittisa jedhamuun karaa ganduma Hosan Kurkursanitti deebi'anii karaa kaarra jajjabaatiin karaa yeellan jedhamu karaa kaampii turkiitiin achiin karaa 3 moo 4 bananii guyyaa guutuu har'a achi itti oolee humni naannoo Amaaraa humni addaa naannoo Amaaraatii fi federaalli waliin ta'anii dhaqanii turan ganama. Har'a ganama uummata Oromoo kaasanii gaafa isaan uummata Oromoo kaasanii isaan kaa'atii deebi'aa jiran immoo isaan sun humna isaaniitti ol ta'anii. Dhukkisaniitu humna addaarratti dhukkisanii nama mammadeessanii jiran jalaayi jarri dadhabne humna keenya ol ta'ee jedhanii ba'an warri federaalatii fi humni addaa naannoo Amaaraa. Uummanni duraa ka'ee ture bakka uummanni keenya ka'e sana dhaqanii qabatanii immoo amma waraana bananii amma erga guyyaa jalqabee waraanni amma ammaatti itti jira yeroo ammaa kana dhukkaasatti jira amma karaa roobitiin iddoo kaarra jajjabaa jedhamu irratti. Namni qeerraa buqqa'eera jechuudha. Inni keenya eega nama buqqaa kaa jennaan jalaa kaangaa isaan nagaaf jedhanii uummanni jira. Eenyu gidduutti gaggeeffamaa jira jechuudha amma waraanni. Qonnaan bulaa Oromootii fi faannoo karaa shawaa roobitii ijaaramee dhufeere wajjin amma kan waraanni gaggeeffamaa jiru. Humni federaalaa keessaa bahee jechuudha. Humni federaalaa lolamee ganama keessaa bahe humna federaalaa jedhii humna naannoo Amaaraa humna addaa jedhii. Liyyuu isa jaan kana wanni barbaadan maal akka ta'e hin beekamaa? Faannoon tun maal akka barbaadde yoomnu gale amma bakka hedduudhaan ganda aanama kana bakka hedduudhaan achuma achiin oggaa karaa tokko mijatuu fi dede karaa tokkoon oggaa karaa tokko mijatuu fi dede karaa biraatiin banti amma garuu kan jeequmsa geessaa jiru akka kanaan duraa humna addaa naannoo Amaaraa sana odoo hin taane humna faannoo jedhamee waamamu kana jechuudha. Tole lakkoofsi uummata amma har'a buqqa'ee jedhamu hagam akka ta'u quban qabdu. Ganda 3 amma kan irratti waraanni baname. Hosan Kurkur kan jedhamu jira, Baalchii kan jedhamu jira, Muttee Facaa kan jedhamu jira, ganda 3 irraa kan buqqa'e.
Inni kun egaa gandi sadan kanarraa kan buqqa'e ammana jennee tilmaaman ni jechuun dandeenyu. Garuu manni buqqa'eera namnis du'eera nama amma namni wareegamees jira lakkoofsa akkana jennee amma wanni adda bahee hin jiru malee namni wareegamee jira namni madaa'ee jira. Kana jira egaa akkuma ta'eeku. Haleellaa aanaa Jillee Dhummuugaa keessatti raawwatame kana ilaalchisee aangawoota aanichaa dubbisuuf yaaliin goone hin milkoofne. Naannolee Oromiyaaf Beenishaangul keessatti haleellaawwan dhiyeenya raawwatamaniin walqabatee maqaan isaa akka ka'u faannoon maali? Fedhiin isaa hoo jennee gaafachuufis hooggansi caasaa kanaa ifatti beekamu kan gaafatama fudhatu hin argamne. Odeessa keenya ka xumuraan koominikeeshiniin godina Wallagga Lixaa guyyoota dura fuula marsaalee hawaasaa isaa gubbaatti aanaa Boojjii Birmajjiitti hojii oopereeshinii qindaa'aa gaggeeffameen harrootni 17 ABO shanee harkaa baafamanii jechuun gabaaseera. Harrootni kun tilmaamaan qarshii 170,070 kan baasan ta'us gabaase. Ofii ta'iin kun akkamiin raawwate? BBC'n bakka bu'aa bulchaa aanaa Boojjii Birmajjii kataan obbo Dabalaa Takluutti bilbilee odeeffannoo dabalataa gaafateera. Ammayyuu itti aanaatu dubbise. Konkolaataa fe'umsaatii fe'umsaatiin harroonni sun fe'amanii deemaa turani. Humni hidhate gara sana dhaabsisee saamee ture. Humni ABO shanee jechuudha. Guyyaa murtaa'e booddee hordofii geggeessineen jara wajjin humni keenya walitti dhukaasee qabeenya uummata kana harkaa baasee gara aanaatti deebiseetu. Oke, kanaaf saamichadhaadha amma yaadi keessan? Saamicha geggeeffameetu mootummaan hin hordofame ture. Hordofii geggeeffamaa ture. Dhukaasa bal'aa booddee humni sun hin buqqaasee gatii booddee qabeenyi kun olaantummaa qaama nageenyaa jala oole kan mootummaa jala jechuudha. Tole, harroonni sun kan abbaa qabeenyaa yookiin immoo kan daldalaadha moo kan qonnaan bulaati moo kan maal ture harroonni sun? Akkaataa odeeffannoo qabnutti harroonni kun fageenya irraa fe'amaniitu gara asoosaatti fe'amu jedhama. Daldalaatu fudhatee deemaa jiraafi abbaa qabeenyaati kan jedhu hin qulqulleeffanne. Abbaan qabeenyaa konkolaataan irraa bu'e sun miira naasuutiin konkolaataa mataa qofaa waan dhiisaniif konkolaataa isaa fudhatee deeme jedhama. Deebi'ee gabaasan goone garuu qabeenyi kun FSR guddaa irraa bu'e. Bakkitti saamichi raawwata jedhame kun ganda kamii? Gandi isaa biqiltuu diillaati. Iddoo addaa diillaa jedhamutti. Maalittiin godhatu hidhattoon amma akkasiin jettanitti hidhattootatu butee jettan konkolaataa irraa maalittiin godhatu harroota? Yeroo tokko haaluma kanaan beellada uummataa soofaa turanii fageenya erga deemsanii booddee qonnaan bulaan dirqamee qarshii laatee akka fudhatu godhu fageenya irratti jechuudha. Aanaa jijjiiranii bakka jijjiiranii gabaa iddoo biraatti geessanii gurguruu jechuudha. Gurguraniitu ofiif oolfatu jechuudha. Amma harroonni kun akkam ta'u hireen harroota kanaa maal ta'a? Amma kan goonee jirru beeksisa baasnee jirra. Abbaan qabeenyaa suni dhiyaatee qabeenya kana haala kanaanii jedhee ibsatee jennaan haalli isaa qulqullaa'ee abbaa qabeenyaaf deebi'a jedhamee yaadama. Yoo hin argamne taruu akkaataa qajeelfamaatti beeksisi yeroo tokkoof yeroo lamaaf erga bahee booddee qajeelfamni mootummaan itti gaafatameetu maal akka ta'uu danda'an ibsama jechuudha fuula duratti. Opereeshinii gaggeessinee jedha. Harreedhuma qabachuudhaaf opereeshinii gaggeessan jechuudha. Akkasidha waan guddaa ture. Amma opereeshiniin gaggeeffamaa jiru duulli ABO shanee gaggeeffamaa jira. Tuufaa jira. Carraa opereeshinii diina adamsuu gaggeeffame keessatti jechuudha. Qabeenyichi kan iddootti deebi'e. Kanaaf akka kanatti balballoomii argate. Dhaggeeffattoota keenyaa qophiin har'aaf jennee qopheessine asuma irratti xumuramaa. Kan isinii qopheessite Firaafoolii Dhugaasaa kan isin biraan gahaa ture Galaanaa Balaa ogeessa teeknikaa Deevid Masaaruu waliin horaa bulaa boru walitti deebina.